Oduu gaddaa. Gaaddisa aartii Oromoo falmaa bilisummaaf walqixxummaa dhala namaa kan ta'e Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Dooktarri Kabajaa Aartist Alii Birraa guddina aartii Oromoo qofa osoo hin taane kallattii guddina siyaas-dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo akeekuun injifannoo uummanni Oromoo har'a gonfateef nama gumaacha qaalii taasisedha. Gumaacha Dooktara Aartist Alii Birraa taasisee dhaloonni bara baraan yaadata. Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraa nama aartiif amanamee uummataaf jiraate waan ta'eef sirboonni isaa Itoophiyaa biratti jaalala sadarkaa idil addunyaatti immoo dinqisiifannaa guddaa argachuu danda'aniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraaf jannata uummata Oromoo dinqisiifattootaaf maatii isaatiif ammoo jajjabina hawwaa sirna gaggeessaa goota tokko raawwachuudhaaf koreen biiroo aadaaf turizimii Oromiyaan hoogganamu hojiitti galee jiraachuu biiroon koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa ibseera. OBN's boqochuu Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraan gadda itti dhaga'ame ibsaa uummata Oromoof uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwa. Nagaatti ka qeerroo koo nagaa qaxaa qarree ani boqodhee taa'eera gootota du'an tarree. Ilaamee Oromoo koo abbaa daalee abbaa shaanqoo du'at qalbii na bute an wallaaleera waan koo garaa kiyya na nyaatte na wallaale akka ishee dachee Oromiyaarra gadda gurraacha keessee qab